Taphattoota kubbaa miilaa bebbeekamoo hedduu uwwisa jalqabaa taphoota viidiyoo geem ta'anii argitaniittu ta'a. Abbootii murtee kubbaa miilaa keessaa garuu isaaniin alatti namni uwwisa taphaa viidiyoo PlayStation ta'e biraa hanga yoonaa hin mul'anne. Isaan dirree kubbaa miilaa keessatti hoogganaa jabaadha. Simboo qabeessadha. Taphattoonni, daawwattoonni fi leenjistoonni dafanii aaru jedhaman illee isaaniin ni kabaju. Al tokko yoo murteessan dubbiin muramte isaaniin mormuun dhamaraasuudha. Akkamitti namni kun qalbii jaallattootaaf taphattoota kubbaa miilaa hawwatan? Namni simboo qabeessi kun eenyudha? Itilii Boolonyaa eegaluun beekamtii haga addunyaa guutuu. Seenaa abbaa murtee Ikoonomistii Pierluigi Collina qophii keenyaarraatiin yaadanna. He is the only referee to have ever appeared on the cover of a video game. It's a fact. Everyone respected Pierluigi Collina. Pierluigi Collina abbootii murtee hiriyoota isaaniitiin abbaa murtee kubbaa miilaa yeroo maraa jedhamuun nama filatamanidha. Dirree kubbaa miilaa keessatti taphattoota maqaa gurguddaa qabanullee daran abboomamuuf maaliif isaan Collinaadha kaa? Murteen isaanii oliyyannoon qabu. Dirree keessatti aangoo isaanii haalaan fayyadamu. Murteen isaaniis daban qabu. Ijji isaanii gurguddaan albee qarame fakkaatuu fi mooluun mataa isaanii simboo addaatti toreera. Murtee dabarsanuuf sodaaf shakkiin isaan biran jiru. Collinaan yoo barbaadan taphattoota kubbaa miilaa waliinis akkuma taphataa garee faallaa waliin qoccolu. Waancaa Awurooppaa bara 2000tiin Neezerlaandsiif Riippaabilikni Cheek waliin taphachaa jiru. Taphataan duraanii Riippaabilika Cheekii fi West Ham United Toomaas Reebkaa dirree keessatti lola kaasuun beekama. Abbootii murteellee adda isaatiin itti rigachuun sodaachisuun yoo dhiphisu yeroo hedduu argameera. Reebkaan taphataa Neezerlaandis Edgaar Daaviis irratti balleessaa raawwateen Pierluigi Collinaa kaardii akeekkachiisaa kennaniif. Toomaas Reebkaa garuu Edgaar Daaviis fakkeessee kufe jechuun falme. Akkuma bare adda isaatiin Collinaatti kiphee bu'uuf oolate. Collinaan akka abbootii murtee biroo miti. Isaanis akka kormaatti baroodan ofirraa dhiibaniin hanga kana murtee isaaniitti ofitti amanamummaa qabu. Collinaan maqaa hagana ga'u kan horatan garuu imala salphaan miti. Gatii itti baasaniiru. Pierluigi Collinaan yeroo foollee umrii 24 turanitti dhibee alopeeshiyaatiin qabaman. Dhibeen kun dhibee rifeensa namaa walakkaasa yookaan guutummaatti namarraa fixudha. Pierluigi Collinaa rifeensa isaanii guutuu ture guyyoota 10 keessatti irraa dhume. Umrii isaanii malee kan dullooman fakkaatan. Nyaara ija isaaniif harreen isaanii illee otoo nafiin rifeensi irraa ka'e. Taateen kun Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itilii murteen eegamne akka irratti fudhatus taasise. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itilii rifeensa guutuu kan qabanu Collinaan moolaa'uu isaaniitiin hojiirraa isaan dhorke. Sababni isaa immoo tasa rifeensi kan irraa dhume abbaan seeraa kun gara dirreetti yoo deebi'an deeggartoota irraa duub deebii komii dhufu yaadda'uun ture. Collinaan yeroo sana ni yaadatu. Yeroo sanattidhaan hooggantoonni federeeshinichaa abbaan seeraa rifeensa hin qabne dirree keessatti simboo hin qabu ni bushaa'a jedhanii kana murteessan jechuu yaadatu. Boodarra daawwattoonni kubbaa miilaa rifeensi Collinaa dhumuu isaatiin miira yaraa adda arguu dhabnaan federeeshinichi ji'oota 3tiin booda hojii isaaniitti isaan deebise. Kubbaan miilaa tapha dogoggoraa irraa bilisa ta'e miti. Namoonni maaliif abbaan murtee mudaa akka hin qabaanne akka eeganu garuu naaf hin galuu jedhu Collinaan. Hojii isaanii dargaggummaan kan eegalan Collinaan taateewwan kana booda milkaa'inoonni galmeessisan ajaa'ibsiisaadha. Seenaawwan gurguddaa itti boonanuu fi abbootiin seeraa hedduun kan irraa baratanudha. Kaaba Itilii magaalaa Boolonyaatti kan dhalatan Collinaan taphoota kubbaa miilaa jajjaboo addunyaa kanaa taphachiisaniiru. Taphoota seerii C irraa eegalee haga morkiiwwan jajjaboo seeriyaatti kan hoogganan Pierluigi Collinaan Olompikii Atalantaa bara 1996tiin tapha xumuraa meedaaliyaa warqeef Naayijeeriyaaf Arjentiinaan taphatan dabalatee taphoota 5 ga'umsaan baataniiru. Tapha xumuraa waancaa Shaampiyoons Liigii kilaboota Awurooppaa bara 1999 Kaampuunutti Maanchestar Yuunaayitid Bayern Munich gidduutti taphatames isaan tooggane. Tapha xumuraa waancaa addunyaa bara 2002 Biraaziliif Jarman gidduutti taasifame
waancaa UEFA ammaan kana liigii Awurooppaa jedhamu bara 2004 taphoota jajjaboo isaan morkachiisan keessaa muraasadha. Abbaan murtee kubbaa miilaa kamuu kabaja kanarra hin geenye. Isaan asxaa abbootii murtee turan. Young and old looking forward to the game. Official Pierluigi Collina. Bara 1960 kan dhalatan namni kun maatiin irraa dhufan sadarkaa amma gahaniif gumaacha gaarii baachuu isaatu himama. Harmeen isaanii barsiistuu, abbaan isaanii immoo humna waraana biyyattii keessatti hojjetu. Kolinaan naamusa gaariin nama qaramanii fi guddatan jedhu kanneen isaan beekanu amala seera kabachiisuuf haqummaa maatii isaanii irraa dhaalan dirree keessatti mul'isu. Namni qallaan dheeraa sololoo akka muka hoomii kun ijoollummaa isaaniitiin kubbaa miilaa taphachuu eegalanuus kennaa isaa akka hin qabne barraan kallattii isaanii jijjiiranii milkaa'ina kanarra gahan. Taphataa sarara ittisaa kan turan Kolinaan umrii isaanii 17 yoo gahu dandeettiin kubbaa miilaa isaanii taphataa piroofeeshinaalaa akka isaan hin taasisne barraan abbaa murtee addunyaan guutuu beekuu of taasisan. Bara 2005 yeroo kubbaa miilaa Itilii salphina malaammaltummaa qabxii jijjiirsisuu kaalshiyoopooliitiin qaanii guddaa keessa seenetti abbootiin seeraa kubbaa miilaa kilaboonni seerii A fi seerii B keessa yakkaan laaqamanitti yeroo AC Miilaan, Fiorentinaaf Laaziyoon qabxiin irraa hirrifamee sadarkaa duraan qabatanii ture irraa gadi bu'anitti Juventus waancaa Skudeetoo harkaa fuudhame seerii irraa gara seerii B'tti akka bu'u yeroo murtaa'etti abbootiin seeraa hedduun malaammaltummaan qabxii taphaa yoo jijjiirsisanii fi murteewwan haqa dhabeessa ta'an dabarsuun kilaboota hin barbaanne qabxii dhabsiisuun taatee yakkamanitti. Abbaan seeraa kubbaa miilaa tokko garuu qaaniif yakka salphinaa kana hunda keessaa qulqulluu turan. Pierluigi Collina. Abbaan murtee seenaan isaanii himamee hin dhumne kun hojii boonsaa hojjetaniin badhaasotaan faayamaniiru. Walittaansuun yeroo jaha abbaa murtee cimaa jedhamuun fiifaan badhaafamuun alatti bara 2004 yuunivarsiitii Haal Siitii irraa digirii dooktora kabajaa saayinsii abbaa murtee kubbaa miilaa fudhataniiru. Waggoota 7 leenjisaa cimaa seerii Itilii ta'uun kan filataman Kolinaan bara 2011 badhaasa kabajaa federeeshinii kubbaa miilaa Itilii irraas argataniiru. Ammaan kana gorsaa faayinaansii biizinasii dhuunfaa isaanii irratti hojjechaa kan jiran Kolinaan gama kubbaa miilaatiin miseensa koree abbootii murtee Awurooppaa fi hoogganaa olaanaa abbootii murtee waldaa federeeshinoota kubbaa miilaa addunyaa fiifaa ta'uun tajaajilaa jiru. Bara 2003 seenaa jireenya isaanii mata duree My Rule of Game jedhuun kan maxxansan Kolinaan seenaan abbootii murtee kubbaa miilaa addunyaa yoo waamamu maqaan isaanii qalama hin haqamneen jalqaba irratti barraa'eera. But referees in modern football are a service given to football to allow the match to be played according to the laws of the game and fairly.